bayi sayyahu sayyahorii ulfinna keemisa seete garii. Viidiyoo adda ta'ee fi viyuun isaa yookiin laayikiin isaa tokkoffaa ta'a akka viidiyoo kiyyaa keessaa jedhee yaadu. Laayikii namni hin godhin adaraa isinii aara. Dadhabbii fi ifaajee hedduu akkasuma miidhagina baadiyyaa biyya koo ganda dhalootaatiin sirraa fagaadhullee carraa jiruutiin siin dagadduanii weellees beekuu baadhu waa'een baadiyyaa qaama kiyya keessa na jira. Akkuma argitan kana jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuunee amantiif kutaan osoo waliin qoodin baga jiraattan. Namoonni jiruu baadiyyaa hin beekne yookiin hin yaadne yoo jiraattaniif as jalatti koomantii naaf barreessaa. Akkuma argaa jirtan baay'ee beekuu baadhu. Haalan jiruu fi jireenya kennaaf baadiyyaa walitti yoo dhiyaate garaagarummaa guddaa qaba. Barii bararraa qassubii ol kahee akkuma argaa jirtan kana jechuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dhiyeennatti kan argadhe jalqaba irratti jechuudha. Horii elmamu yookiin sa'a elmatanii fi akkasuma mootuyyoo harree bishaan itti waraabbachuuf ofii isaan hidhatan argadhe. Haa ta'u malee wariin ammoo dallaa yookiin moonaa biraa jira. Achi deemuuf ammoo isaan kanaayyuu na dhoorgaa jiranii akka daa'imaa godhatta maali jedha jechuun hin baratamne hawaasa keenya baadiyyaa keessattuu manguddoo biratti jechuudha. Akkuma argitan kana sa'a elmatan baasuu heda. Inshallah wa ta'ala viidiyoo kana laayikii godha akkasuma mootuyyoo akka jaalattan akka ittiin bohaartan jechuun ani viyuu qofaaf osoo hin tahin bohaartii keessaniif gammachuu keessaniif akka yaaddan waan beekuuf biyya hundarraa jechuudha. Kan dhihaa kan kaabaa kan kibbaa kan Awurooppaa jiranii fi Eeshiyaa guutuun isaanii addunyaa kanarra facaatan hundi keessan akkuma argaa jirtan asitti bishaantu danfaa jira. Edallee lixii bukeessinee bulchine dhugaa dubbachuuf isiniin sobu aniin bukeessine mana xaraguuf jechuudha. Mana kana isaan baay'ee ittiin fayyadamanii iyyuu dhugaa dubbachuuf kasalaa fi waan adda addaa irra fayyadaman maatiin baay'een jiru nama guddaadha. Mana haruuf bishaan itti firfirse mana bishaan itti firfirsanii jechuudha. Naannoo daaraa akkasuma immoo mana daaraa haran akkuma baratame anillee hin beeku isinillee hundi keessan bishaan irra facaaftan akka dhukkeen sun oliin kaanee namni isan goone hin duuda keessa nu dhayaa turan jechuudha. Yoo dhukkee odoo oliin kaasin mana xaraydee daaraa kaaftee jette si dhayaan sin dhiisanii ni yaadattan jedhee yaada. Harka dhiqadhee amma ammutuyyuu buna danfisuu fi manni isaan jiraatan as jechuudha. Isaan garuu wallahi dhugaa dubbachuu buna mandajaa irra dhugan yeroo hundaayyuu. Dirqama viidiyoo kana isinii dhugamaan dhugatti jechuudha. Isinii mi'eessuuf isinii bareechuu fi ibidda kiyya qabsiifadhee akkuma argaa jirtan makarajii gurraacha baranne distii gurraattii kushiinaa bareedduu sagalee bilbilaatuyyuu isin jeeqee hedduu jechuudhaan kushiinaa akkanaa natti tola yoo namni illee viidiyoo keessatti hojjetu yoo ufillee keessa hojjedhu dhugaa rabbi dubbachuuf yoo keessa jiraachuullee baadhee hedduu natti tola isiniin jedha. Namootiin isinitti tole hundi keessanuyyuu akka jaalattaniif akka kabajanii abdiin qaba. Yoo ammoo dogoggoraan buna akaayee jedhe yookiin ammoo waa balleessee jedhe na of kolchaa isiniin jedha irraanfachuu danda'anillee ilma namaati hanga barbaade yoo yaalillee hanga barbaade hin irraanfadhu hin dagadhullee jedhee yoo yaadellee irraanfachuu danda'a hin irraanfatama. Jireenya kana keessatti waan hedduu bu'aa bahii hedduu jiruu hedduu mooyannee waan jiraannuuf isiniin jedha. Walumaa galatti laayikiin akka hin dagatamne ammallee namni viidiyoo kana gammaa laaltanii laayikiin goone achumaa yaadadha laayik godha hin dagatina namni baay'ee laayikiin gootani hordoftoota fi kabajamtoota kiyya buna akaawutu jira walumaan haa qoofnu jedha. Mi viidiyoo kana hanga dhumaa laala cireellee hojjechuu heda isinii galaa jiraami cireellee hojjechuu heda wooma jechuu fi kiyya hin hojjedha jedhee naa salphatu ganaa viidiyoo waan baay'ee viidiyoo guyyaa guutuu hojjedhee dadhaba waan ta'eef daddafee buna danfisee ka'ee ciree hojjechuu heda walumaan hanga dhumaa laayikii godhatumaan na wajjin tura. Wanti jalaa kun wal keessa hin taane naalaan gubanneetti.
Anam bayi 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 dada tai wanyo daga tai anan sa'a baru bayi anan sa'a dale bayi anan sa'a daru bayi anan sa'a gure bayi anan bayi dada tai wanyo daga tai anan bayi dafi bayi dada tai wanyo daga tai yaho sayawori ulfin nake misa sete gari sayahu sayawori ulfin nake misa sete gari sayahu sayawori ulfin nake misa sete gari silada kana ol qamacatte horii kanaan cululuidhe sayahu sayawori ulfin nake misa sete gari kadiimatti addaatti cululuidhe deemtuun isa nyaatte isaa miste ulfin nake misa sete gari sayahu sayawori ulfin nake misa sete gari aanan isaallee barqaba faayidaa guddaa yoo dhuganii leenja beessa lafee nama hundaa dhaadhaan isaa porootiiniin faayame yoo nyaatanii dhuganii waan baay'een isaa keessaa argame yaa horii dhaloonni ammaa si dagaatee ta'e yaho sayawori ulfin nake misa sete gari sayahu sayawori ulfin nake misa sete gari